Oduu keenya kan guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jira. Oduun keenya kan guyyaadhaa waa'ee Finfinnee. Finfinneen tan eenyu? Dr. Abiy Faanti Finfinneen tan Amaaraatii jechaa jiran. Hayyoonni keenya hoo kaaka Koloneel Gammachuu Ayyaan kalee mana hidhaatii bahee har'a kunoo qabsoo gara magaalaa Finfinnee kana falmii gaggeessaatiin jira. Itti dhiyaadhaa isiniin jenna kabajamtootaa fi daawwattoota keenya uummata Oromoo kan taatan subscribe, like, share nuuf godhaa isiniin jechaa. Isaan confusion ያዳበቱ ፍንፍኔን እኙት ተወደ መጋፈቴ የአዲስ አበባዎች ነው ፌዴሬሽን በኢትዮጵያ ወላልቴ ኦሮሞ አማራ ጉራጌ ትግሬ ጀዴ ካመለ አዲስ አበባ የሰነ ነው እንጂ ኡመን የቹዳ ሰበን ገማት ለፈረንጀ ኡመን ይቻል የበርባዳ ደግሞ በራራ እንጀ ደግሞ ተጀረቱ ለኔ confusion አከሲያፉዳ ሲያሳ ወልጎዮም ሳቲን ቢይ ነጋን አርገቱ ሲያሳ ወልጎዮም ሳቲን ሲያሳ ጨበርበራቲን ቢይ ከሚዩ ነጋታቲን ቤኩ አዲስ አበባ ከና አቶ ሂኮ ትላኔ DC Washington DC lafa Virginia fa'a lafti kana achi kan Virginia dha kunis immoo kana baluuti jedhamee akkasitti abbaan lafa sun identify ta'e beekama lakkii kan uummata Ameerikaanii keessa jirudha kan uummata Switzerland keessa jirudha kan uummata Kanaadaa keessa jirudha iddoo itti jedhamee siyaasni confusionii hojjetee biyya Itoophiyaa keessa qofadha biyya Kanaadaa soo fudhattee Kubeek amma akkuma saba Oromoo kana saba guddaadha mirga isaa gaafate akkama aggaamee Oromoon irra jiru kanaan mirga isaa gaafate magaala isaa dhuunfatee naannoo isaa kabachiifatee afaan aadaa seenaan isaa promoota jechaadha lolaan qoccollaatiin atakaroo adda addaatiin uummanni hedduu dhumee deebiin sirrii ta'e dhufuur bara qaroomaa ilmi namaa marsaa minjaalaa irra taa'ee akka heeraatti akka seeraatti akka dhugaatti kun eenyuun fakkaata jedhamee deebiitti laachuu hin danda'ama isa kana gochuuf qaamni yeroo ammaa aangoo harkaa qabu paawurii qaba ni danda'a immaanaan itti kennameera seerri itti kennameera dhugaan harkasaa jira yoo dhugaa dhoksuu barbaade ni danda'a garuu dhugaan dhokatee naftu formulaa kamiinuu magaalaan Finfinnee kan saba Oromooti waggaa 200 duubatti deebi'i ilaali waggaa 100 duubatti deebi'i ilaali waggaa 5 yoomiyyoo ta'e hamma sekendii kanatti qabiyyummaan magaalaa Finfinnee kan Oromooti garuu takka Tigree turraa fudhataa takka Naftanyaa turraa fudhataa takka Addis Ababaa jedhamu turraa fudhataa takka Bararaan jedhamu turraa fudhataa waan adda addaa uumanii confusion adda addaa uumanii uummata Oromoo goyyomsanii nagaa fiduun hin danda'amu maajoriitii uummata biyya Itoophiyaadha Oromoon more than 50% harka 50 ol Oromootu biyyittii kan hundeesseera hundeeffama biyyittii kanarraa kaasee hamma yeroo ammaa faca'insa sabaa soo ilaalte lafaanis baay'ina namaatiinis sabaddoo guddaa qabu hundeeffama biyyittii hundeessuu keessatti Oromoon hammatti dadhabe hammatti wareegame bara 1881 hamma sekendii kanaatti Oromoon Dambidollootti dhuma Oromoon Harargeetti dhuma Baaleetti dhuma Shawaatti dhuma iddoo adda addaatti sababii lafa kanaafi sababii Finfinneef jechaadha kan dhumaa ture kanaaf akka carraa ta'e aangoon siyaasaaf dhugaan uummataa warra harka keessan jiru sirreessuuf yoo hafe maandeet sirreessaa confusionii dhaabaa qoqonxoraa dhaabaa biyyi nagaa taatuun jedha ulfaadha. Alaani waan isaanitti aggaaman samma jedhamu balaadha boru uummata Oromoo ittiin balaarra buusuudhaaf ta'uu danda'an jedhu sanan shakkii qaba gara fuuldura kana sadaasaa ta'uu maal jedhu marii biyyoolessaa qabna paartilee biyya kanaa wajjiniin qaama lallatu wajjiniin marii biyyoolessaa qabna dhanii seera marii biyyoolessaa mirkaneessaniiru koomishineerii dhaabaniiru yeroo akkasiis kana taa'isneedhanii lafa kaa'aniidha iskeejil gochuurra jiru. Gaaffiin uummata Oromoo sadan Finfinnee afaan abbaa biyyummaa gaaffiin kun hin deebi'u taanaan waan isaan boru jedhan diraamaa ta'a jechuudha ammumaan nan yaaddoo kun ibsadha waan isaan amma boru akkasin godha nagaan fidadhan nagaa fiduu hin danda'a gaaffiin uummata Oromoo onnee biyya Itoophiyaati onnee kana yoo sirriitti akka argan godhe biyya Itoophiyaa sirriitti argan yoo onnee kana hin tuttuqtu gaaffiin uummata Oromoo hafeera taanaan Itoophiyaan jettu kun boruu hafuu dandeessa for sure. Lafeen dugdaa siyaasaas diinagdees hawaasummaan akka Oromoon nama jaalatutti sabni biraa nama hin jaalatu. Akka Oromoon nama qallabutti inni kan nama hin qallabu. Akka Oromoon aangoo namaa kennutti inni kan aangoo namaa hin kennu. Aangoon uummanni Oromoo namaa laata ofii agabuula. Nama aangoo kenna ofii saba nyaata. Nama jaalata ofiin jibbama.
akkatti sabni kun itti waan ta'u nama alaat agabu bul aangoo namaa kennu waardi jaata nama jaalata addunyaa irratti akka biyya kana keessatti Oromoon jibbamu hin jiru kun saalfii guddaa isuma inni tokkummaa dhabuu kenna nuunumsi immoo wal nyaanna malee achi abaluu ati dhaabadhu jechuu hin dandeenyu kanaaf gaafii uummata Oromoo dhaabne tasgabbeessine biyya kana fudhanne deemne yoo jedhan oguma capacity sana galabbaa beeku yoo jedhan no special Oromoon special ta'e biyya kanaaf hin jiru sirrii dhagaafiin Oromoo deebi'ee inni qawwee qabatee jirus maaliif hin qawwee qabadhadha inni mormus maaliif hin mormeedha inni sunis maaliif hin jedha kana deebisu sammuu akkasii qabu moo boru balaa uummata kanatti fiduudhaaf qophii irra jiru yennu boru balaa uummata Oromoo irratti fiduuf qophii qabu maaliif Finfinnee daangaa kan dhufe seetan waa'ee Finfinnee deebisnee irraa hin kaasina waa'ee sanaa irratti jechuudha waa'ee afaan immoo kunoo mana barumsaa tokko Jeneraal Taaddasee Waaqoo Abdiisaa maal jedhanii jaarraa jedhanii kunoo akkuma bixxillee maaltu isaan galte jaarraa ta'u maalaa ta'u lamnan Oromooti ani uummata Oromooti innuun ijaarrata isarra gaafii Finfinnee bakka kanadha Finfinnee kanadha uummanni Oromoo mirga keessan kanadha gatii waggaa beenya waggaa amma kanaatiin immoo infraastiraakcharii aadaa Oromoo mana barumsaa Oromoo diinagdee Oromoo hojii Oromoon biirokiraasii biyya kana keessatti akka qabatu gochuu qeessaa irratti afaan itti cufamee heerri mootummaa afaan keetiin baradhu nuun jedha afaan keenyaan barannee Finfinnee nagalmoo afaan biraatiin hojjedhu nuun jedha kun diyaalemaan akkasii addunyaa irra hin jiru afaan kootiin eeggan baradhee dhufee afaan kootiin hojjechuun irra jira kanaaf afaan hojii federaalaa ta'u biirokiraasii federaalaa qaban biirokiraasii Finfinnee sana qaban isaan naannoon Finfinnee ta'an daangasitti cuu'een formaalitiin maalan jedhu maqaa saba biraatiin afaan saba biraatiin inni kun dhaabatee afaan Oromoo afaan hojii magaalaa Finfinnee ta'uu qaba mootummaan naannoo Oromoo kan Oromiyaa labsuu qaba yoo humna qabaate yoo dhuguma nan danda'e yoo dhuguma sirrii dheedhe han federaalaa hamma labsamuttesh hamma heerri mootummaa hiikamuttesh magaalaan Finfinnee afaan hojii magaalaa Finfinnee afaan Oromoo ta'uu waan dhoowwume isa kam dachee isaa irratti qabeenya isaa irratti biyya isaa irratti han dhoowwu kami asuma haa eegalanime magaalaa Finfinnee isuma dhufu kana manni maree mootummaan naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee callisee mandarara deemee daangaa sararuur caffeessaa walitti qabatee har'aa qabnee afaan hojii magaalaa Finfinnee afaan hojii afaan Oromoo taayisneerraa afaan Amaaraa cinatti hannuun namas dhiibuun barbaadu afaan shaqaxa fuutanii Gondarii fiddanii as magaalaa keessatti iyyisiisuurraa afaan manaa dura kennaafi aangoo kennaafiiti isaa booda afaan ergisaa immoo bukkee haa ta'u ishee jedhaa fudhaa dura of kabajii mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fulbaana irraa qabi manni barumsaa manni hojii afaan Oromoodhaa dheera labsuudhaaf seerri biyya kanaa dhorkuun jiru yaadi biyya kanaa dhorkuun jiru soban irratti wal lolu jechuudha isa deebi'uu qabu dhiisanii sarara deemaa oolu jechuudha kanaaf ani yoo humna qabaatan yoo dhuguma biyyan bulchatan gaafii uummata Oromoo amuma cufa yoo kana hin taane ta'e boru lakki waa'ee Oromoo waa'ee daangaa ani sarareera kunoo kana ta'eera ati maal taatee koomishiniin inni achi dhaabe immoo ammuma pirezidaantiin koomishinii sana ammuma Itoophiyaan ብሔረሰብ ነው ibsannaa inni baasu argine ibsa inni baasu agarree eenyu bakka hojjechuuf deemaa jiru laata hoogganaan koomishinii sana eenyuun akka deeggaruutti jiru laata ati kana nuni sababa kanaan uummata Oromoo lamuun ficcisiisinaa uummanni Oromoo qabsootti jira qabsoo kana keessa gaaga'amni ofiini tarii aartanii nama ajjeesuudhaaf ogummaa qabdu aartanii seera sirreessuudhaafis ogummaa horadhaayin jedhaani ani waanuma gabaabduun qaba amma rakkooni karaa Itoophiyaa Oromoo irra ga'e sarara daangaa amma dhalate kana qofa miti bara jireenya isaa rakkachaadhuma jiraata kanaafi rakkachuufis rakkoo isaa fudhachuufis Oromoon abbaatti matus abbaa itti iyyatus hin qabu furmaanni harka isaa qofa jira harka isaa qofa jira Oromoon mirgoota argate qaba falmate namni tokko kan hin kennineef
ilmaan isaatti fixe, itti dararame, mana hidhaatti itti roorrifame, dhiigaa fi lafee ilmaan isaatiin haga deeme qaba. Bara Oromoon Absiiniyaa, kolonii Absiiniyaa jala gale jalqabee tola Absiiniyaatiin Oromoon faayidaa kana argate ka jedhu takka illee hin jiru. Oromoon itti cabee, itti dhiigeeti waanneen mirgoota hanga wanaatti falmate, gonfate argate. Ka isa baasu dammaqinsaan hanga xumura furmaata abbaa biyyummaa isaatti falmachuudha. Finfinneen achi keessa jirti jechuudha. As daangaan Oromiyaa maal akka taate daangaa asirra beekna kaa'anneetu jirra. Namoonni sagantaa keenya daawwattan kana irraa waa baay'ee argachuu dandeessu jennee yaadna. Achi immoo Finfinneen jalqaba maal akka turte waan agarsiisu achi kaawwanneetu jirra. Gaaffiin Oromoos gaaffii abbaa biyyummaa akka ta'e irratti waliigalleetu jirra. Oromoon martuun dhumtuu irratti waliigalle amantaa jedhu qabna. Kana booddee kallattiin Oromoo baasu immoo mari'atee dhimma kana furmaata akka argatu gochuudha jenneetu jirra. Yoo kun furmaatee kun hin argamu ta'e garuu rakkoon nageenya biyya kana yaaddessaa ta'a. Yeroo hundaa gaaffii siyaasaa fincila sabaaf sablammoota gidduutti dhimma babal'isu waan ta'eef ijoo bu'uuraa kana mootummaas ajjeesuu qaba, hambisuu qaba jenneetu waamichi mootummaadhaaf gochaa jirra. Dhimma kana irratti mariin fakkaataan itti fufaa. Televezyiiniin FIB jalqabuun kan hundeeffame objektiivii keenya keessa illee jira. Finfinnee kileemuu Finfinnee falmuudhaan inni tokkoffaan. Finfinnee jennee kan moggaasnes kanaafidha waa biraa tokko hin jiru. Waan Finfinnee wajjin wal qabate waan ta'e akka boordiitti miseensonni boordii keenya akka dubbatan goones namoota kan biraas affeerrii haasofsiisuu dandeenya. Garuu inisheetivii kana qabannee kan deemaa jirrus Finfinnee falmuudha waan ta'eedhaa fi kanaaf hundoofne waan ta'eef nageenyi biyya keenyaas nu ilaallata. Biyyi keenya nagaa ta'uu qabdi. Wal dhabdeen jiraachuu hin qabu. Dhimmi nageenyaas nu ilaallata. Balaan uummata keenya irratti godinaalee garaagaraa keessatti uummanni keenya beelaan dhumaa jira. Inni kunis nu ilaallata. Waa'ee gaaffii abbaa biyyummaatii wajjin wal qabatee waan yeroo namaaf hin kennine beellis uummata keenya darraa jira. Dhimma kana irrattis marii qopheessinee jirra. Marii har'atti qabna turre torban dhufutti dabarsineerra. Torban dhufu egaa waa'ee Finfinnees hin mari'anna. Bifa nagaa fiduu danda'uun bifa biyyi kun nagaa ittiin ta'uu dandeessu. Sabaaf sablammoonnis mirga isaanii eegamee biyya keessa jiraachuu ittiin danda'an haala mijeessuu danda'an bifa ittiin gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo deebii argachuu danda'amu irratti ni mari'anna.